kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu har seenaa goobana daacee kutaa lammaffaa qabannee isin biraan dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii keenya sagalee kitaabaadhaaf haaraa taatan like, share, subscribe gochuu keessan akka hin daganne. Yaamicha abbaa gadaa gullallee tufaamunaatiin waraanni Minilikii saamichaa fi ajjeechaa qaqqabsiisuu danda'u injifannoon yeroodhaaf qolate hambise. Haa ta'uutii garuu Dajjaazmaach Mashashaa Saayifuu dabalatanii gareen Minilik waan deebi'eef gullallee to'achuu danda'an. Goobanaan ammoo gara abbichuu fi galaan akka lakkoobsa warra Awurooppaatti bara 1876 hanga 1877 duulee lafa weeraree bulchiinsa Minilikitti make. Barootuma kana jidduutti ture Oromoo Salaalee kan to'ate. Yeroo kaanis baachoo weeraruuf yaalii taasisus iddoo Waraagoo jedhamtutti injifatamuun bifa haaraadhaan humna isaa cimsachuun tooricha to'ate. Goobanaan dhiha Wallaggaa weeraruuf kajeeluu kan jalqabe injifannoo waraana Imbaaboon booda yoo ta'u, Leeqaan Goobanaa jalqaba yoo injifaddu bara 1884 humna cimsattee deebi'uun yaalii taasisus humni isaa waraanuuf qindaa'e tokkummaan Leeqaan Doobbaa irratti waraana baname irratti ammasii Goobanaan injifatamee deebi'uuf dirqame. Booddee garuu waan yaadeen oolle humna caalmaan cimsatee akka lakkoobsa Awurooppaatti bara 1887 hanga 1888 toora laga Waamaa Malkaa Naggaadee iddoo jedhamtutti Leeqaa injifatee weerara isaa milkeeffate. Leeqaan riphee lolaa turuus milkiin harkaa baatee Goobanaa Minilik lammaffaa jala dirqamaan galan. Leeqaa Naqamtee fi Leeqaa Qeellama akka Goobanaa fi nagayaan harka kennan ni beekama. Mootonni shanan Gibee, Limmuu, Jimmaa, Goomaa fi Geeraadha. Kanneen keessaa weerara Minilikii fi mormii malee harka kennani mootii Jimmaadha. Mootonni kanneen garuu weeraricha baroota dheeraadhaa fi dandamachaa turuun dhumarra humna raayyaa meeshaa ammayyaa hidhate injifatamanii bulchiinsa Minilikitti makaman. Akkuma beektan maarree 1882 Minilikii mootii Takla Hayimaanoot isa Goojjam akka mo'atuuf shoorri Goobanaa baay'ee guddaa ture. Akka ogeessi seenaa Doonaald Leevin jedhutti Raas Goobanaan babal'ina Shawaatii gara kibbaatti taasifame hooggantummaan gaggeesseera. Kutaaleen bulchiinsa Oromoo duriis sababuma kanaan Itoophiyaa Minilikii uumuu barbaaddetti makame. Marodaa Bakareen hooggantoota Goobanaa gargaaran keessaa isa tokko ture. Goobanaan dirree waraanaa irratti hiriiree hedduu isaanii si'a tokkoon yoo didames itti deddeebi'ee injifata. Hooggantoota Barasii, Sidaamaa fi Guraagees mo'atee ture. Toora bara du'a isaatti 1880 keessa loltoonni Shawaa Goobanaan hoogganaman hoogganaa Musliimota Guraagee Hasan Injaamoo mo'atanii bulchiinsaa fi lafa sabichaas of harka galfatan. Bara 1880 Goobanaan Raas Marodaa Bakareen waltumsanii mahadistoota Sudaan Wallaggaa weeraranii turanii dirree waraanaa guutee dilii irratti injifatanii biyya ari'an. Kan alaa ari'anis biyya keessa garuu sabaa fi sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa jireenyi isaanii gabrummaa keessa ture. Goobanaan bulchiinsa isaa gara kibbaatti dhiibaa fi babal'ifachaa gaafa ture mormii salphaanii isa mudachaa hin turre. Haa ta'uutii warri bulchiinsa Gibee garuu Goobanaa simachuun tarii sirni gadaa laafee ture. Bulchiinsa giddu galeessaatti gaafa dhufnu waldhabbiin gosoota keessa ture furamee tokko taana laataan abdii mamii qabuun of gaafachaa turan jedha Dr. Doonaald Leevin. Goobanaan humnaan
dhiiga lammiilee lolaasuunii fi lubbuu namoota hedduu aarsaa kafalchiisuudhaan kaayyoo weerara Minilik lammaffaa akka milkaa'uuf harka keessaa qaba. Kunis seenaa Oromoo keessatti seenaan goobanaa gantummaatti lakkaa'ame sirbi itti bahee ture. Sirbichis nama dhiba, ajaa'iba. Dubartiin abbaa warraan gantu kan saree deessu hundarraa nama dhiba. Firri waliin nyaatu kan qara kottoo adda, lammiin waliin gurguru kan goobana daaccee adda. Dhaddacha Minilikitti goobanaanii Aggafaarii nama keessummoota simatee mootichaan wal barsiisudha. Taayitaan kunis namoota amanamuuf qofa kan kennamu ture. Goobanaanii hojii isaatiin ija Minilik duratti amantummaa eega argatiin booda fincila walloo akka dhaabuuf ajajamee sanas raawwate. Sanaan booda maqaa Masoo Naadaw yookiin Abbaa Jigsaa jedhamuun gonfate. Maqaa Masoo bakka gahetti faallaa bulchiinsa Minilik dhaabbatan haleelaa waan tureef milkaa'uu abjuu Minilikii fi milkii waan ta'eef kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaa goobana daacee kutaa lammaffaa irratti xumurra. Kutaa sadaffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Isin jaalanna. Horaa bulaa.